Oduu teenya jalqabaatiin godina Booranaatti hiriira mormii arra dhoheen namoonni lama rasaasaan rukutamuun ibsame. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad immoo haleellaan uummata irratti raawwatamu ittuu uummata oowwisaa jedhan. Godina Booranaatti hiriirri maaliif dhohee gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu itti aanuun Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud daawwannaa hojiitiif Finfinnee galan. Du'een bada malee Abiyyi amma waliin hin mari'adhu, Abiyyi waliin dubbisu jechuun Abiyyi arrabsaa hunda kan turan Hassan Sheikh Mahamud arra Finfinnee jiru. Hassan Sheikh Mahamud wayita Finfinnee galan Abiyyiin akkamiin simatamanii bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin lolli naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa akka dhaabbatuu fi waldhibdeen qondaaltota naannoo Tigraay gidduu jiru akka furamu Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyas waamicha taasisan. Waggaa jaaguutuu Oromiyaatti lola gaggeeffamaa ture kan hin dubbatin Abuna Maatiyas yeroo jalqabaatiif lolli akka dhaabbatu dubbatan. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu teenya xumuraaf biyya alaatiin Ameerikaa fi UK'n indaastirii boba'aa Raashiyaarra qoqqobbii cimaa kaayan. Qoqqobbichi maaliif barbaachise gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin lolli naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa akka dhaabbatuu fi waldhibdeen qondaaltota naannoo Tigraay gidduu jiru akka furamu Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyas waamicha taasisan. Waggaa jaaguutuu Oromiyaatti lola gaggeeffamaa ture dubbatee kan hin beekne Abuna Maatiyas yeroo jalqabaatiif lolli Oromiyaa akka dhaabbatu gaafataniiru. Lolli naannolee Oromiyaatii fi Amaaraa akka dhaabbatu darbees waldhibdeen garee hooggansa naannoo Tigraay gidduutti uumame akka furamu Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qulqulluu Abuna Maatiyas waamicha taasisuu miidiyaa mana amantittii gabaase. Paatriyaarkichi waamicha guyyaa kalee isaa taasisaniin nageenyi jireenya dhala namaaf barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Dhalanii dhungachuu, guddisanii gaa'ilaan gahuu, namoota boqotan nagaan gaggeessuudhaaf nageenyi barbaachisaa ta'uu Abuna Maatiyas dubbataniiru. Yeroo ammaatti gatiin meeshaalee garagaraa beekamaadha. Gatiin nageenyaa garuu hin shallagamne jechuun jaalala obbolummaatiin waldhibdee furuun barbaachisaa ta'uu abbaan amantaa guddaan Itoophiyaa kun dubbataniiru. Addunyaa irratti waliigalteen araaraa hedduu raawwatamaniiru kan jedhan Abuna Maatiyas dhalli namaa garuu akka du'u irraanfachuun waliigalteen mallatteeffamee osoo hin turin irra deebi'iin hokkara biraa uumaa jira jechuun haala amma jiru dabaluun dubbatan. Ummanni aadaa fi tokkummaa qabu wal fixuun kasaaraa hafuuraatii fi fooniitii jechuun yeroo ammaa uffata gurraacha uffatanii yaada garaa jijjiirrachuun waaqa kadhachuun barbaachisaa ta'us eeran abbaan amantaa kun. Kirkirri lafaa mudachaa jiraachuu abbaan amantaa guddichi Itoophiyaa kun dubbatanii kun immoo mallattoo bara dhumaa waan ta'eef yaada garaa jijjiirrachuun waaqayyo dhugaan barbaaduu qabna jedhan Abuna Maatiyas. Waraanni kutaalee biyyattii garagaraatti deemaa jiru dhaabbachuudhaan nageenya akka barbaadan Paatriyaarkichi waamicha taasiseera. Waldhibdeen qondaaltota naannoo Tigraay gidduutti uumame uummata irratti gadadoo fi dhiphina dabalataa fidaa waan jiruuf aanga'oonni rakkoo jiru akka furan Paatriyaarkiin kun adaraa dhaammatan. Yeroo waraanni naannoo Tigraayitti mudatee turetti isaan cinaa dhaabbachuu dhabuudhaaf Paatriyaarkichi abbootii amantaa Tigraay dhiifama erga gaafatee booda wanti hundi kan milkaa'u karaa nagaatiin ta'uu qaba jechuun araaraaf qophaa'oo ta'uun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Gama biraatiin maatiilee naannolee kirkirri lafaa mudachaa jirutti argamaniif kadhannaa akka taasisan eeruun lammiilee balaa kanaaf saaxilamoo ta'aniif gargaarsi akka taasifamu Abuna Maatiyas gaafataniiti jiru. Abuna Maatiyas dhalootaan naannoo Tigraay irraa yoo ta'an lola waggaa lamaaf naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture yeroo tokko mormanii
duula gareen Amaaraa irratti godheen ukkaanfamanii turan. Abbaan amantaa kun lola naannoo Tigraay akka dhaabbatuuf gaafataniillee yoo doorsifamanis lola naannoo Oromiyaatti waggaa 6 gaggeeffame takka akka dhaabbatu gaafatanii hin beekan. Abbaan amantaa kun yeroo duraatiif guyyaa kaleessaa lolli naannoo Oromiyaa jiraachuu dubbachuu isaaniiti. Oduu itti aanuun godina Booranaatti hiriira mormii arra dhoheen namoonni 2 rasaasaan rukutamuun ibsame. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad gama isaaniitiin haleellaan uummata irratti raawwatamu ittuu uummata oowwisaa jedhan. Kibba Oromiyaatti kan argamtu godina Booranaa magaalaa Moyyaaleetti guyyaa arraa jechuun ammajjii 11 2024 sababa dargaggeessi ganna 14 tokko halkan edaa naannoo sa'aatii takkaaf daqiiqaa 30tti qaamota nageenyaatiin ajjeefamee hiriirri mormii dhoheetii jira. Sababiin hiriira kanaa mucaa ganna 14 hojii kontirobaandii irratti hirmaateera jechuun qaamonni mootummaa halkan edaa ajjeesuu hordofeeti. Namni ajjeefame kun Boruu Abdinuur akka jedhamus ibsameera. Taateen kun godina kanatti dheekkamsa guddaa kan kaase yoo ta'u jalqabuma halkan edaa hiriirri eegale. Hiriira mormii eda baname irratti qaamonni nageenyaa uummata hiriira beekan bittinneessan yoo ta'u hawaasni Moyyaalee eda erga marii taasisee booda hiriiricha ganamatti beellama qabatee ganama arraa irra deebi'iin hiriira mormii gaggeesseera. Hiriira mormii kanaan ajjeechaan seera malee haa dhaabbatu, seerri haa kabajamu, qaamni ajjeechaa raawwate seeraan haa gaafatamu kan jedhu yoo ta'u qaamota kanarratti tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu deddeebiin gaafataniiru. Hiriirri halkan edaa gaggeeffame wayyaa kan ture yoo ta'u hiriirri ganama kana gaggeeffame garuu ulfaataa ture. Hiriira kana hordofee magaalaa Moyyaaleetti erga poolisiin uummata nagaa hiriira beekana irratti dhukaasa banee booda uummannis mufatee waajjiraalee mootummaa dhagaadhaan tumaa akka ture AGM odeeffateera. Odeeffannoo AGM qabuun haga galgala kanaatti qaamonni mootummaa namoota dargaggeessa ta'an bakka argan hundatti reebaa jiru jedhame. Keessumaa irra caalaatti qaamonni mootummaa hiriirtonni Jawaar waliin hariiroo qabu jechuun garii qabanii gama hidhaatti guuraa jirus jedhame. Dhimma kana ilaalchisee xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin dabarseen magaalaa Moyyaalee keessatti mucaa ganna 12 maqaan isaa Boruu Abdinuur jedhamu halkan edaa humnoota tikaatiin ajjeefamuu hordofee mormiin akka dhohe mirkaneesseera. Jawaar akka barreessatti mormitoonni ganama arraa akkuma daandiitti ba'aniin loltoonni mootummaa dhukaasa banuun namoota 2 madeessuu Jawaar kaaseera. Itti dabaluudhaan Jawaar ergaa isaatiin daa'ima nagaa mana ofii taa'u rasaasaan ajjeesanii uummata ajjeechaa kana mormuudhaaf karaatti bahe irratti dhukaasa bananii miidhaa biraa geessisuun yakkarraan yakka dabaluudha jedheera. Adaduma dhiigni namaa jiguun dhiigni nama danfaa hin irraanfatina jechuun qondaaltotaa fi poolisoota hawaasa hiriira bahe irratti dhukaasa baneef ergaa dabarse Jawaar Mohammad. Godina Booranaatti ajjeechaan sababa malee qaamota nageenyaatiin hawaasa nagaa irratti yoo raawwatamu kun kan jalqabaa miti. Birrii 51 naaf kennuu didde jechuun milishaan nama mootorsaayikiliidhaan deemu rasaasaan dhahuun Booranatti baratamaa dhufeera. Mana mootummaa nuuf ijaaruu diddan jechuun bakka takkatti dargaggoota fixuunis godina Booranaatti waan baratamaa dhufe taheeti jira. Kun tuffii mootummaan kun Oromoodhaaf qabu irraa kan ka'eedha jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Mootummaan ajjeechaawwan gara jabina bakka akkaatti waggoottan 6 darbee raawwachaa ture itti fufeera. Oduu itti aanuun pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud daawwannaa hojiitiif Finfinnee galan.
du'een bada malee Abiyyi amma waliin hin mari'adhu, Abiyyi waliin dubbisu jechuun Abiyyi arrabsaa kan turan Hassan Sheikh Mahamud arra Finfinnee jiru. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud arra ammajjii 11 2025 sa'aa booda daawwannaa hojiitiif Finfinnee galu miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Pirezidaantichi wayita Finfinnee buufata xiyyaaraa Boolee gahan ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin simatamaniiru. Pirezidaant Hassan Sheikh Mahamud gara Finfinneetti kan imalan affeerraa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin akka ta'e waajjirri Hassan Sheikh Mahamud beeksiseera. Akka waajjirri pirezidaantii Soomaaliyaa beeksisetti Hassan Sheikh Mahamud turtii isaanii kanaan dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti akka mari'atan ibse. Pirezidaant Hassan Sheikh Mahamud daawwannaa kana kan taasisan waliigaltee Ankaaraa dhiheenya kana gaggeessitoota Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa gidduutti irra gahame hordofeeti. Torbaan dabree jilli ministeera ittisaa Itoophiyaa Aishaa Muhammadiin durfamu Moqaadishootti daawwannaa taasise hordofee biyyoonni lamaan tumsa isaanii cimsuu fi milkaa'ina ergama deeggarsa gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa AUSOM mirkaneessuuf walii galaniiru. Itoophiyaan jalqaba bara 2024 Somaaliilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu hordofee Soomaaliyaa waliin waldhibdee keessa turuun kan yaadatamudha. Haa ta'u malee waldhibdee waggaa tokkoof Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu turus muddee 12 biyyoonni lamaan Ankaaraatti araaramanii turan. Ankaaraatti pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan Hassan Sheikh Mahamudii fi Abiyyi Ahmad walitti fiduun rakkoo isaanii akka mariidhaan hiikkatan taasisuu danda'aniiru. Soomaaliyaan waggaa tokko guutuu Itoophiyaa irratti waraanaan dhaadachuu diinota Itoophiyaa walitti qabdee Itoophiyaa doorsisaa turuun kan yaadatamudha. Sababa waldhibdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu tureen diinni seenaa Itoophiyaa Masriin Soomaaliyaa dhufuu dandeessetti. Imalli amma Hassan Sheikh Mahamud Finfinneetti taasisan kun waliigaltee Ankaaraa sun gadi jabeessuu danda'a jedhamee tilmaamama. Kanuma gidduutti ji'a ammajjii kana keessaa fi gurraandhala gara jalqabaa pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan Soomaaliyaa fi Itoophiyaa ni daawwata jedhamee eegama. Oduu teenya xumuraaf biyya alaatiin Ameerikaa fi UK'n indaastirii boba'aa Raashiyaa irra qoqqobbii cimaa kaayan. Bulchiinsi Joo Baayiden indaastirii boba'aa Raashiyaa irra qoqqobbii cimaa kaa'uu beeksiseera. Kunis galii Raashiyaan boba'aa irraa argatte waraana Yukireenitti gaggeessaa jirtuuf oolchitu danquufi jedhame. Qoqqobbiin Ameerikaa kun dhaabbilee fi namoota dhuunfaa Raashiyaa 200 ol irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, daldaltoonni, qondaaltonni mootummaa, kaampaaniiwwan inshuraansiitii fi kaanis keessatti argamu. Raashiyaan akkuma Yukireen weerarteen biyyoonni lixaa qoqqobbii garaagaraa hedduu Raashiyaa irra kaa'aa turan. Ergasii tarkaanfiin Ameerikaatii fi UK kun kan jalqabaa ta'a. UK'n dhaabbilee boba'aa Raashiyaa kanneen akka Gazprom, Neeftii fi kanneen biraa irra qoqqobbii akka keessu beeksiftetti. Kaampaaniiwwan boba'aa Raashiyaa irratti xiyyeeffachuun madda galii Raashiyaa ni gogsaa jedhan Ministeerri dhimma alaa UK David Lammy. Dabalataan Ameerikaan eenyuutu boba'aa Raashiyaa karaa seeraan akka bituu qabu daangeessuuf sochii gochaa jirti. Akkasumas immoo dooniiwwan Raashiyaa dhoksaadhaan boba'aa biyyoota addunyaa garaagaraatti fe'an irrattis akka xiyyeeffattu ibsameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden akka jedhanitti pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin haala rakkisaa keessa jira jedhan. Gatiin boba'aa Ameerikaa keessatti saantiima 3 yookaan 4 dabaluu danda'a jechuun qoqqobbiin bulchiinsi isaanii kaa'ee guddina dinagdee Raashiyaa irratti dhiibbaa cimaa qaba jedhan. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelensky qoqqobbii haaraa indaastirii boba'aa Raashiyaa irra kaa'ameef Ameerikaa galateeffatan. Raashiyaan Yuukireen weeraruu booda qoqqobbiiwwan Raashiyaa irra kaa'aman keessaa tokko haga boba'aa Raashiyaan gabaadhaaf dhiyeessiturra daangaa kaa'udha. Atlantic Council Global Energy Centeritti ogeessa kan ta'e Olga Kakova garuu qoqqobbiin sun baay'ee bu'aa akka hin buusne himam. Ogeessa biraa Atlantic Council irraa BBC'n dubbise Daniel Fried ammoo Ameerikaatti gatiin boba'aa amma tasgabbaa'aa waan ta'eef gabaa boba'aa Raashiyaa irratti qoqqobbii kaa'uun miidhaan gabaa addunyaa irratti qabu guddaa akka hin taane kaasam. Yukireenitti ambasaaddara duraanii Ameerikaa kan ta'an John Herbisiit tarkaanfiin Baayiden amma fudhatan tarkaanfii murteessaadha jechuun ibsaniiru. Haa ta'u garuu hojiirra oolmaa qoqqobbii kanaa sirnaan ta'uu akka qabu kaasan.